Ruutaan Abrahaam Kaleessaa miseejii naa barreessee teelegiraamiidhaan na dubbisnaan ani deebisuu dinnaan noormaalii naa barreesse. Isa kanaafiyyuu waan hundumaaniyyuu namni quba kan natti qabu atis keessa jirtanaan jedhaniitti. Isa kanaafiyyuu Daaniifis bilbilee Daaniin na dhaga'uu hin dandeenye Ermeellaas waameetu jira itti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jecha egaa akkuma beekamu subscribe like comment gochuudhaan siif jirra qimamitti mana madaame siif jirra jedha. Eshi akkasii jettan malee hin ta'u sinin jechuu jaaladha. Akkamitti yoo jettanii miseejiin eenyu akkamitti ruuttaadhaa fi barreeffame yoo jettaniitu ta'ee fiqirii fi ruuttaan wajjiniin jiru tokko jedha. Kaleessa Abrahaamii fi Fiqir wal arganii turan. Fiqir edda kaameraan cufame booda jechuudha. Abrahaamiidhaanii ruuttaadhaan sin jaaladha. Dhiifama naa godhi gara keettan deebi'a jedhiitii barreessiif jetteen. Achi booddee inni gara ruuttaatti barreessee edda sheer godhee booda bilbila isaa keessaa balleessee jechuudha. Eenyutu kana godhe jedhaan Fiqir. Maaliif jettiin viidiyoo fi suura kee baadheen jetteetu jechuudha. Kun akkoo akka seeraatti iyyuuti Fiqiriidhaaf wanti galuu qabu tokko qaama namaa waraabanii ittiin nama doorsisuun itti gaafatamummaa guddaa akka seeraatti jedhamee kana dura OBS irratti dubbatamee ture. Inni kunis maaliif jennaan shamarreen biyya Arabaatiidhaanii naa waraabiitii naa hergee jedhee dhiirri tokko ittiin doorsisuun qabu jedhamee taa'amee jala kan muramedha jechuudha. Isa bichaa yoo son taane shamarran keenya ofisaaniifiyyuu laayif irratti of agarsiisaa jiru waanta ta'eef jechuudha. Isa kanadha. Sanaa booda egaa osoo ishiin haasawaa jirtu ishiitti taphachaa jira, ishiitti yeroo dabarsaa jira jechaa turte jechuudha. Ruuttaanis amma Ermeellaan hin dhufte Daaniinis hin dhufne naamanuu hin dandeenye si waan ta'eef har'a waan argitan qabdu jetteeni bilbila ishii baastee itti agarsiisaa turte. Ermeellaan immoo kun anaatti oma tokko yoo fakkaatu nan garramu. Ati waan baay'ee gochuu ni dandeessa. Waan barbaadde yoo fiddeetta ta'e oma tokko natti fakkaatu yoo barbaadde fudhadhu. Yoo barbaadde qalii nyaadhu waliin jechaa jiru jechuudha. Qaliitii nyaadhu. Ani immoo jechuudha har'a dhugaa dubbachuuf erga kaleessaati namni kun anaan na gaddisiisaa jira jechuudha. Abrahaam maaliif naan jettanii qubaasaa jiraachaa jira. Ilma dhiiraatii seexanni dogoggorsiiste suuqiidhuma barakiina wayii bitatee galee dhugee akka lubbuusaa hin balleessine dhiisuu qabu, tasgabbaa'uu qabu. Dhugumaanis immoo ofitti qabanii yoo ta'e saba fuulduratti akkasittiin gochuun yaa jarako. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan macaafa qulqulluu keessaa dubartittiin ishee ejjiin fudhame jedhanii isaan Yesuusiin fuulduratti haala sanadhaan ishee xureessinaanii sin keessaa qulqulluu kan taatan waraanaa jennaan hin baqatan. Sinii gala miti. Kanaaf iyyuuti namni kun amma barbaade cubbamaa ta'u, amma barbaade sagaagalaa haa ta'u, amma barbaade xuraawaa haa ta'u. Kumaatamni isaanii mee jechuudha. Dubartii 10 faana hoolanii galgala kana amanaa isaanitti galanni jira obboloota koo jechuudha. Kanaaf iyyuu akkamitti maaliif badee? Maaliif manni kun diigame? Maaliif Abrahaam dubartii amma kanatti wajjiniin ta'uu danda'e kan jedhamu madaalamuu qaba. Namni kun osoo dhabameera ta'e amma nama gaddisiisu isa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Miidhamni ruuttaa akkuma jirutti, dogoggorri Ermeellaa akkuma jirutti ta'ee nama kanaaf jechuudha dhugaan siniin jedhe araarri ta'uufi qaba. Dhiisuufi qabu bakka akka kootti jechuudha. Namadha waan ta'eef namni dhugaa akka gaafa harkaa nama harka jiru hin ta'u obboloota koo. Ruuttaan nama kaleessa maal jedheen ifaan kanaa booda doosaa hin gahini jedheenii ture jechuudha. Ishiin kun har'a dhufteetoo jirti jechuudha. Kan kana goosise immoo yoo jettaniitu ta'e Fiqiriidha jechuudha. Fiqir immoo wanta ta'uuf jiruu fi wanta godhamu in argita suuta keessa jetteeniitoo jirti jechuudha. Fiqir ofii ishiitiin miti Abrahaamidhaan kan barbaadaa jirtu. Dhugaan siniin jedhe aktee hojjechaa jirti malee. Ruuttaatti deebisuudhaaf jechuudha. Haala kanaan ruuttaatti deebi'ee haala kanaan ruuttaatti dhaqee dhiifama gaafatee boruu amma dhuguma ruuttaa faana taa'aa. Dhuguma nama haala kanadhaan gaala taa'aa yaa obboloota koo. Isa dhugaan siniin jedhe inni ta'a jettanii yaaddu
Ruutaa jaalachuun koo kan jirudha. Deeggaruun kan jirudha. Miidhamtuudha iyyee. Diqaalaa namaa baattee boru yoo gaa'elatti galteetti ta'e gaa'ela osoo hin ta'in bira darbite. Akkamidha. Garuu immoo sitti taphachaa jira, sitti yeroo dabarsaa jira. Ganaa sirratti akka barbaade ta'a jechaan osoo jirtu Abrahaamis hin dhufe. Abrahaam gaafa dhufu maalidha jennaan eenyutu waamee jette Ruutaa. Anatu waamee arguu qaba dhaga'uu qaba jedheenii jennaan. Maal hojjechaa jirta Abrahaam? Ani hanga kaleessa gara mana Ermeellaa deemnee si faanaan jira tureyyuu. Har'a immoo kinoo isheen akkana jechaa jirti. Dandeebi'aa araara naa godhinaan jettee jedhee na gaafachaa jira jechaa jirti wanta ta'eefi akkamidha jennaan bilbila baasan. Bilbila baasanii gaafa agarsiisan noormaaliidha jechuudha. Masmaraadha jechuudha bilbilichi. Inamantee inni Ermeellaa inni silaa Ermeellaa hin danda'a. Inamantee amantee taanaan waan barbaadan fidanii agarsiisu taanaan dhimma mataa keetiiti. Akka barbaadde jennaan Abrahaam akkas miti mee. Ani ishii yoo natti agarsiistes yoo natti agarsiisuu baattes ani ishiidhaan amanaa hin jiru. Kan kana olii waan gochuu dandeessuuf ishiini. Garuu immoo ani jireenya mataa kiyyaan jiraadha. Yoo barbaadde fudhadhu iyyuu jedheeraan ofitti iyyuu deebisi iyyuu jedheeraanii jechaanidha jechuudha kan turan. Ruutaan kanaatti haasa'uun sin barbaachisu hin barbaadda waan ta'eef. Naaf dhiisi abbaa mucaa kootitti jedhi bakka. Atis illikiin wanni hin ta'in. Ruutaa illikiin gaala keessatti hin barbaachisu. Mana keessatti hin barbaachisu mee obboleettii keenya. Mee amma xiqqoomee ati haadha mucaati. Kabajaan gara Abrahaam kan dhuftedha. Osumayyuu ta'e Ermeellaa lafaan akkoo maaltu si dhaabachiise? Maaltu si argamsiise? Hin argamin bakka ishiin si waamteetti maaliif dhadhaati jennaan ati maaliif dhufte jetteen jechuudha Ermeellaan Abrahaamidhaanii. Ana barbaachisee tan dhufe anis waan hin dhufeef hin qabaa jennaan ani okay ishii fi ishii maaltu wal agarsiisa maal walirraa qabdu mana jedhee jechuudha. Isaan baay'ee wal lolaa turan baay'ee wacaa turan jechuudha. Daaniyyuu asofsiisuu hin barbaadanii jechuudha. Fakkeessaa akka ta'e immoo daaniin jechuudha bakka zimmi jedhee jira mitiiree bakka gara Ruutaas gara Ermeellaas malee dhaabbataa mitiinni eenyu isaanii faanayyuu hin jiru shushukaadha. Zimmi jedhameeti wadaaja Abrahaam ta'uu hin danda'u. Sirumayyuu jechuudha inni kan inni barbaadu karaa danda'amaa ta'een viidiyoo waraabee ofiisaatti dhaafi ofirratti daawwantii godhee biraa deemuu qofaadha kan barbaachisu. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee hin sobdiidha kan inni jechaa ture afaan qabachaadha kan Ruutaan turte naatee jechuudha. Abrahaam dhuguma barreesseef Ruutaadhaan iyyuu dhugaan baha. Maaliif jennaan inni akka wanni sun badu barbaada wanta ta'eef jechuudha. Qaana'uu hin barbaadu waan ta'eef qaanii kana caalu maaltu jira gin dhugaan siniin jedha as yoo deeme balleessaa as yoo deeme balleessaa maal ta'a. Abrahaam yeroo kanatti yeroo of dhaggeeffattu ture yeroo gaa'elatti galtu iyyuu hin turre jechuudha. Ruutaan immoo sila Abrahaamidhaan barbaaddu dhuftee marrajaan jira maaltu jira jettee yoo Ermeellaatti agarsiisti malee usajii maalii ta'ii isa jedhamu sana miti dubbiin jechuudha. Hin barbaadda sirriittidhaan kan gatii baasaa jirtuuf akkoo sila barbaadaa jirtuufidha. Kanaaf iyyuu qommeedhaatii dhaabbadhaatii itti ilaalaa itti yaadaa isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Ermeellaan immoo yoomiyyuu Abrahaam irraa garaan kutattu. Cillimmi godhiitee jechuudha. Ani mee siin jedheera yoomin jedheenii yoo kana jedheeniin ture jechuudha. Mee Abrahaam bakka waan hundumaaf iyyuu isaan irratti gooteefis isaan irratti godheefis Waaqayyo kiisaadha. Bakka gara gaala keetti deebi'i jedhiitii mee dhugaadhumaan kolfaa jechuudha. Jaritti kana walitti fidime dhugaan siin jedhe walitti kaattee walaammatti siin garramu walitti kaataniitu walaammatu jechuudha. Innaala sana dhaani kaayii booda fudhatee deemee ganaatti taphataa ganaatti washeeqaa yeroo sitti dabarsaa jira akka barbaadetti jettanii Ruutaan kottu sin haasofsiisaa waliin haasofna na amantamitii jedhee mucaa jechuudha goottotee bubbutee jechuudha biraan fuudhee deemee jechuudha. Ana giraana gabbaasistanii maali taatanii jedhee daaniinis jechuudha bilbila Ruutaatti kennee biraa deemee jechuudha. Kun rabbasha maaliiti dhugaa rabbi rabbasha maali sinirraa kan cabee haa ta'u fayyaa bilisa baa
fayyinni isiniif haa ta'u. Bara 2019 si wajjiniin hin darbin osoo guyyoonni kun hin dhumiin jechuudha waan qabdan hunduma marrajaa zoo ta'e magarajaa zoo ta'e dafaatii fixa dafaa fixa manfasii haaraan bara chatti ce'a. Ani lidatiidhuma luuliyyee akkamitti mee kan sin kabajjan utuma akkatti wal cirtanuu mucaan koo waggaa ga'uufidha. Goomarina quddisuudhaan. Inni hordoftoota koo sinan jaalladha. Shaayimeessi waa ilaaffii naa jiraadha sin jechuudha. Mana madaamii naa jiraadha isa kaan isa. Inni kan uwwa kababbuu bannaatatu jira.